hiikamsa macaafa qulqulluu yookaan hermeneutics jedhu qabadhee isin jidduutti argameera. Ergamni keenya inni guddaan mootummaa Waaqayyoo bal'isuudha. Lubbuu gooftaa hin beekne gara gooftatti waamu, warra gara Kiristoositti dhufan immoo sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan gara guutummaa safara Kiristoos beekutti guddisuudha. Ergamni keenya ijoon isa kana. Kanaan alatti ergama biraa hin qabnu. Yoo qabaanne illee ergama sirrii yookaan ergama qajeelaa miti. Ergamni sirriin inni Kiristoos nutti kenne isa kanaadha. Kiristoosin bakka buunee biyya lafaarra kan kaa'amneefis hojii kan akka hojjennuufidha. Gooftaan keenya bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Akkuma biyyi tokko biyya taatee jiraachuudhaaf dhaabbachuudhaaf seera ittiin bulmaataa yookaan konstitushinii mataa isheetii qabaachuun itti jiraatu, namni biyya tokko hoogganu yookaan bulchu aanga'oonni biyya tokkoos biyyattii sana bulchuudhaaf seera ittiin bulmaata biyyattii baruun, akkasumas immoo seera ittiin bulmaata biyyattiin qabdu irratti hundaa'uudhaan biyya sana hoogganuu yookaan bulchuun itti jiraatu, addunyaa hafuuraa keessattis waldaa keessattis akka ittiin gaggeeffamnuuf, akka ittiin jireenya keenya qajeelchinuuf, akka ittiin saba Waaqayyoo gaggeessinuuf, tajaajiluuf Waaqayyoo kan nuuf kaa'e seerri ittiin bulmaataa inni guddaan dubbii sagalee Waaqayyooti. Macaafa qulqulluudha. Seerri biyya lafaa ammeen din ta'a, hin fooyya'aa yoo ta'uu baatee kun nuuf hin taane, kutaan kun fooyya'uu qaba jedhanii irratti walii galanii akkaataa seera isaaniitiin fooyyeffachuu danda'u. Sagalee Waaqayyoo garuu sagalee dhugaa, sagalee jireenyatii eenyuyyuu fooyyessuu, eenyuyyuu jijjiiruu, itti dabaluu fi irraa hir'isuu kan danda'u miti. Dubbii Waaqayyoo isa dhugaaf isa amansiisadha. Kanaaf egaa Waaqayyoon hin tajaajila jennee warreen dirree tajaajilaatti baane hundi keenyaa, warreen Kiristoosin duukaan bu'aa, Kiristoosin waaqeffadha jennu hundi keenyaa isa Waaqayyo akka ittiin jireenya keenya qajeelfannuu fi akka ittiin qajeelfama hafuuraa fudhannuuf nuu kaa'e dubbii Waaqayyoo kana gaarii goonee baruun nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuun nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbifannu immoo callisnee otoo hin taane wanta nuti jechuu barbaannu, wanta nuti feenu sana macaafni qulqulluun wajjin akka dubbatu osoo hin ta'in wanta macaafni qulqulluu dubbachuu barbaadu, wanta sagalee Waaqayyoo keessatti caafame isaadha dubbachuu kan nuti qabnu, isaadha barsiisuu kan nuti qabnu. Isa kana immoo sirriitti baruudhaaf, hubachuudhaaf barnoota nu deeggaruudha. Kan inni har'a qabadhee isin jidduutti argame barnoonni kun sadarkaa digiriitti barnoota kennamuudha. Barnoota teoloojii keessatti barnoota baay'ee ijoo barnoota furtuudha. Sababni isaa sagalee Waaqayyoo hubachuu irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Warreen baargamaa beektonni baargama argaman keessaa ogeessi tokko akkas jedhe, namni tokko qurxummii yoo si kadhate qurxummii kennuuf irraa akkamitti akka qurxummiin qabamu barsiisii jedhu. Sababni isaas nama beela'ee qurxummii si gaafate qurxummii yoo kenniteef boru deebi'ee beela'uu danda'a. Iftaanis itti fufee beela'uu danda'a. Yeroo hundumaayyuu qurxummii kennuufiidhaan beela baasuu hin dandeessu. Akkamitti akka qurxummii qabatu yoo barsiifte garuu of danda'ee yeroo hundumaa qurxummii qabuudhaan nyaata isaa akka qopheeffatu, akka bilcheeffatu yookaan akka argamu gargaarta. Namni kun hirkattummaa keessaa bahee of akka danda'u goota waan ta'eef akkas godhi jedhu. Kunis sirriidha. Addunyaa hafuuratti yookaan gara waldaa kiristaanattis gaafa dhufnu baay'een keenya tajaajiltoonni saba tajaajillu dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisnee waan ta'e tokko bilcheessinee, lallaba bilcheessinee, barsiisa bilcheessinee, waltajjii irratti ol baanee isa dubbisnee hubanne yookaan isa bilcheeffanne sana saba sooruu, sabaan ga'uudha kan nuti barre. Kana achitti garuu akkamitti amantoonni dubbii sagalee Waaqayyoo dubbifatanii achi keessaa ergaa yeroo fudhachuu akkamitti akka danda'an, akkamitti akka barumsa qopheessuu danda'an, akkamitti akka lallaba qopheessuu danda'an sirriitti hin barsiisnu. Yeroo hundumaayyuu nuyi qopheessineef, nuyi lallaba isaa ta'u barumsa qopheessineef isaaniif kennina. Isaanis paastariin keenya, raajiin keenya, lallabaa wangeelaan keenya, barsiisan keenya nu barsiisa jedhanii yeroo hundumaa qajeelfama jireenya isaanii isa karaa keenyan darbu sana fudhachuudha kan isaan eeggatan. Nutti maxxananii jiraatu jechuudha. Akka tajaajilaa tokkotti garuu nuti kan waamamne namoonni nutti maxxananii numarraa waan hundumaa akka eeggatan otoo hin taane of danda'anii
dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ergaa isaaniif ta'u fudhatanii ittiin jireenya isaanii akka qajeelfanii fi namni hundumtuu of danda'ee sagalee waaqayyoo irratti hundaa'ee namoota biroo akka qaqqabudha. Kana hojjechuu kan nurra jiraatu jechuudha. Hirkattummaa keessaa namoota baasutu nutti jiraata. Kanaaf egaa barnoonni kun toora kanaan akka isiniif darbuuf gaggeessitoonni waldaa tokkummaa onlaayinii addunyaa yeroo haala isiniif mijeessan anis yeroo koo kennee wanta waaqayyoon na barsiise qabadhee isin jidduutti argamu namni hundumtuu toora qilleensa irratti waaqayyoon waaqeffataa kan jiruuf tajaajilaa kan jiru gaggeessitoonni baay'een keessan gaggeessitootadha, lallabaadha, baay'een keessan barsiisota, baay'een keessan faarfattoota, baay'een keessan raajota kennaa garaagaraa kan qabdan jirtu, garee tajaajila garaagaraa irratti kan hirmaattan jirtu, ammallee waldaa keessan keessatti gara tajaajilaatti kan guddatan hedduun isaanii jiru. Kanaaf egaa toora kamirratti yoo irree kennaa kamiyyuu yoo qabaanne bu'uurri keenya sagalee waaqayyoo waan ta'eef sagalee waaqayyoo kana qixaan baruu dubbifnee ergaa sirrii isa macaafni qulqulluun dubbachuu barbaade sana dubbachuun akka dandeenyu otoo hin dogoggorsiiftoota bara kanaa jalaa jireenya keenya oolfachuudhaaf saba keenya oolfachuudhaaf sagalee waaqayyoo qixaan barachuun nurra jiraata. Baay'ee kan nama gaddisiisu bara kana keessa yeroo barsiisonni sobduuf raajonni sobduu itti qaanii dubbii sagalee waaqayyoo micciiruudhaan namoota wallaalchisaa jiran keessadha kan nuti jiru. Gogaa oolaa uffatanii keessi isaanii yayyii kan ta'e saba waaqayyoo walii wallaalchisuudhaan karaarraa gatuudhaan hiriiraa kan jiran hedduudha. Aniif isin garuu akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 20-28 irratti warreen dhiiga Kiristoosiin bitaman hoolota waaqayyoo akka eegnuuf amaanan akka nutti kennan isaafis akka of eeggachuu qabnu dubbii waaqayyoo akkuma nutti dubbatu nutillee hamoota bara keessatti mul'atan jalaa dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraatatiin saba waaqayyoo eeguun nurra jiraata. Bara kana keessa gaa addunyaa kana keessatti amantaa hedduutu jira, gara 1000tti kan lakkaa'aman amantaalee hedduutu jiru. Akkasumas barsiisaalee garaagaraa hedduutu jira. Barsiisni sobaa akkasumas ilaalcha garaagaraa irratti hundaa'uudhaan barsiisni barsiifamu hedduutu jira. Kamiinsaatu bakka biraatiin dhufne asuma macaafa qulqulluu keessaa kan dhufe. Barsiisonni sobduus barsiisonni dhugaanis, raajonni sobduunis raajonni dhugaanis kan isaan bu'uura godhatan macaafuma qulqulluu kanaadha. Sababni isaa namni addunyaa hafuuraa keessatti yookaan hojii amantii keessatti harka duwwaa luba'ee waltajjiirra dhaabbatee yoo dubbate kitaaba falaasamaa yookaan kitaaba ta'e tokko qabatee waltajjii irratti yoo ba'e namni kamiyyuu hin fudhatu. Kanaaf waltajjii irratti gaafa ol ba'an macaafa qulqulluu fudhataniiti kan isaan ol ba'an. Haa ta'u malee kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa ta'e tokko dubbisanii isa micciiranii isa macaafni qulqulluun jechuu barbaadu isa kutaan sun dubbachuu barbaadu otoo hin taane isa ofii isaaniitii dubbachuu barbaadan micciiranii bifa faallaa ta'een nama barsiisu. Namoonni gaa sagalee waaqayyooti jennaan baay'een isaanii garraamummaadhaan fudhatu. Dhuguma kutaan abaluun kun dubbise kan jedhu akkuma inni jechaa jiru moo akka biraati jedhanii namoonni baay'een hin madaalanii paastariidha jennaan, raajidha jennaan, lallabaa wangeelati jennaan akka ergamaa waaqayyootti ilaalu waan ta'eef waallee madaaluu hin danda'an. Kanaaf sagalee waaqayyoo waan hunda qorree isa gaarii fudhannee hamaa kamirraayyuu akka fagaannu kan nutti dubbatuuf. Kanaaf waan hunda seera qabeessan ilaallee sagalee waaqayyootiin akka hin dogoggorreef sagalee waaqayyoo barree akka ta'utti akka itti jiraannu namoota biroos akka itti barsiifnuudhaaf. Seexanni mataan isaa kan inni itti fayyadamu macaafa qulqulluuti. Maatiyos boqonnaa 4 kaasee dhaqxanii yoo dubbiftan wantoota gurguddaa sadiin gooftaa Yesuus Kiristoos hin qore. Wanta gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin qore sadan isaa macaafa qulqulluu keessaa baaseeti. Kutaa sanarraa dubbifachuu hin dandeessu. Macaafa qulqulluu keessaa fudhateeti ittiin qoraa kan ture. Gooftaan Yesuus Kiristoosis yaaduma inni macaafa qulqulluu keessaa fudhatee gooftaa ittiin qoruudha dhufe kanas immoo innis sagaleerumaan yeroo yaada seexanaa kana diigee akka dhufetti harka isaa duwwaa yeroo sagalchee argina jechuudha. Har'a seexanni si dogoggorsiisuu yoo barbaade dirqama kitaaba biraa qabachuun isarra hin jiraatu. Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu si harka jiru micciiruudhaan har'a barsiisonni sobaas
waan biraa fiduun isaa irra hin jira. Isuma isin harka jiru micciiruudhaan. Kanaaf ofii keenyas ta'ee saba Waaqayyoo qixaan eeguudhaaf sagalee Waaqayyoo sirriitti beekuu danda'uu qabna. Akkamitti akka dubbii Waaqayyoo dubbifannu dubbifnee hiika sirrii achi keessaa akkamitti akka argannu gaarii goonee baruu nurra jiraata. Har'agaa akka seensatti isinitti dubbataa jira. Kallattiidhumaan tokko lama jechaa wantoota nu gargaaru tokko tokkoon barnoota kutaa 2ffaa itti fufnee barannu keessatti kan nuti arginudha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbiseen waliin kadhannee wanta xiqqoo isiniif dabalee barumsa kutaa tokkoffaa kan nuti har'a qabnu ittiin goolaba. Xiimotewos isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasee nan dubbisa. Ati garuu isa barsiifamte cimsitees itti amante sana eenyu fa'ii irraa akka baratte waan beektuuf isatti qabamiitii jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa'aa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte ni beekta. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuudhaaf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'ee akka ta'u hin godha jedha. Kutaa kana barumsa itti aanu keessatti gadi fageenyaan laalla. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa Waaqa hunda dandeessu, Waaqa waan hundumarratti aboodhaa fi aangoo guutuu qabdu. Tolaaf gaarummaa keef arjummaa keetiif galanni guddaan siif haa ta'u. Abbaa keenyaa ijoolleen Waaqayyoo irraa kan baratan ta'u jedhamee akkuma caafame nus irraa barachuu dhufneerra. Namoonni baay'een nu barsiisuu ka'anii karaarraa nu kaachisaniiru. Barsiisan dhugaa sidha yaa Waaqayyo. Barsiisan dhugaa sidha hafuura qulqulluu. Amma dhorkaa tokko malee nu jidduutti argamuudhaan barnoota kana jalqabnee amma xumurrutti karaa barnoota kanaatiin waan baruu qabnu, karaa barnoota kanaatiin waan argachuu qabnu akka argannuuf nu barsiisuun karaa nutti agarsiisuun jaalala kan kee haa ta'u. Anis yaa Waaqayyo fuula keetiif fuula ijoollee kee warreen dhiiga keetiin bitaman fuuldura yeroo dhaabbadhu wantan dubbachuu qabu akka ta'utti akkan dubbadhuuf ayyaana kee naaf baay'isi. Yaa Waaqayyo ani akkan dubbadhu hin barbaadu. Ati na keessan darbitee akka dubbattu. Ati na keessan darbitee obboloota koo akka barsiistu hin barbaada. Kuni maqaa Yesuusiin jaalala kee naaf haa ta'u. Obboloonni kan koo carraa sagalee kana dhaggeeffachuu kan argatan martinuu akka ta'utti dhaggeeffatanii irraa baratanitti jiraachuu akka danda'an ati isaan gargaari. Dhaga'uun qofti gatiin qabu itti jiraachuudha wanti guddaan. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa isa dhaga'anitti akka jiraatan ati isaan gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dogoggora tokko illee kan of keessaa hin qabne sagalee dhugaadha. Macaafni qulqulluun yeroo kamiyyuu haala kamiyyuu keessatti nama jireenya isaatiif dhugaaf hafuuraan gaggeeffamee dubbisutti kan dubbatudha. Macaafni qulqulluun dubbii jireenyaa, sagalee fayyinaa akkasumas nama hundumaa gara qajeelinaatti kan gaggeessuu fi humna jireenya namaa jijjiiru of keessaa kan qabudha. Kana hubannees macaafa qulqulluu yeroo mara dubbisuu fi qayyabachuu qabna. Barbaachisummaan macaafa qulqulluu dubbisuu hedduu ta'uu isaa fi yeroo macaafa qulqulluu dubbifnu ergaa sirrii jireenya keenyaaf ta'u argachuu akka dandeenyuuf barumsi kun mala macaafa qulqulluu ittiin hiikamu yookaan amala macaafotaa amala barreeffama garaagaraatiin barreeffame keessatti argaman isa jalqabaa kan nu hubachiisudha jechuudha. Wanta guddaa kan nutti agarsiisudha. Kanaaf xiyyeeffannoo itti kenninee qalbii keenya guutuudhaan barnoota kana hordofuu qabna. Waa'ee hiika macaafa qulqulluu yeroo kaafnu ilaalcha adda addaa namoonni qaban akka jiran beekamaadha. Hiika macaafa qulqulluu irratti namoonni ilaalcha garaagaraa qabu. Tokko tokkoon laalla. Macaafa qulqulluu hiikuun hin barbaachisu. Kadhachuudhaan yoo dubbisnee hin ga'a warri jedhan jiru. Sababni isaas kadhannaadhaan hubannaa gaarii arganna jedhanii waan yaadaniif. Kaan isaanii immoo kutaa macaafa qulqulluu tokko irra deddeebiidhaan dubbisuun qofti gahaadhaa jedhu. Tokko tokko immoo macaafa qulqulluu kan hiikan luboota qofaadha jedhanii amanu. Paastaroota,
luboota hojjettoota wangeelaa warreen yeroo isaanii guutuu kennan isaan dubbisanii hiikuudhaaf dirqama qabu. Nuti immoo isa isaan hiikanii nu barsiisan isa isaan nutti agarsiisan qofa dhaggeeffachuudha. Barnoota ciccimaa barnoota afuuraa barnoota tiyooloojii wajjin wal qabatanillee barachuun gahee yookaan dirqama warra yeroo isaanii guutuu kennan kan warra lubootaatii kan jedhan jiru jechuudha. Waa'ee macaafa qulqulluu maalummaa isaa sirriitti yoo hubanne akkasumas karaa sirrii hin taaneen hiikuun rakkoo inni fidu yoo ilaalle macaafa qulqulluu hiikuun maaliif barbaachisaa akka ta'e gaarii goonee hubachuu hin dandeenya. Macaafni qulqulluun samii irraa kan gadi bu'e osoo hin taane afaan namootaatiin seenaa namootaa keessatti aadaa namootaatii fi yeroo namootaaf kenname keessatti ergaa waaqayyo kitaaba yookaan macaafa ittiin ergaa waaqayyo kitaaba yookaan macaafa ittiin darbeedha jechuudha. Namoonni tokko macaafni qulqulluun samii irraa akka bu'etti amanu. Garuu macaafni qulqulluu ergaa waaqarraa dhufe sagalee waaqayyoo yoo ta'e illee afaan namootaatiin barreeffame seenaa namootaa keessatti barreeffame aadaa namootaatii fi yeroo namootaa keessatti barreeffame. Kana baruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Macaafa kamiyyuu dura macaafni maxxanfame afaan garaa garaattis kan hiikame macaafa qulqulluudha. Ergaa hin jijjiiramne kan of keessatti qabatudha. Jalqaba warra kitaaba kana barreessaniif yookaan ergaan kun warra barreeffameefis ta'ee har'a nuyi warra kitaaba qulqulluu kana dubbifnuuf ergaa hin jijjiiramne ergaa dhaabbataadha. Sagalee waaqayyoo barri kan hin jijjiirre dhugaa qabatee kan argamedha jechuudha. Barreeffama namootaan afaan namootaan aadaa yaada ilaalcha namootaatti fayyadamuudhaan ergaa isaa kan ittiin dabarse waaqayyo karaa macaafa qulqulluu kanaatiin olaantummaa hafuura qulqulluutiin namoota 40 ol ta'anitti fayyadamuudhaan haala isaan keessa jiran haala qabatamaa yeroo sanaatti fayyadamuudhaan waaqayyo macaafni qulqulluu kun barreeffame anaafis akka qaqqabu godheera. Macaafni qulqulluun aadaa nama dhuunfaa fi hawaasaa jijjiiruu kan danda'u waaqayyo hafuura isaan akka barreeffamu macaafa taasiseedha. Kanaafuu barreeffama yookaan barumsa gabaabaa kana keessatti waa'ee hiika macaafa qulqulluu qo'achuun haalli hiika macaafa qulqulluu keenyas sirrii akka ta'u hin taasisaa jechuudha. Waa'ee hiika macaafa qulqulluu bareechinee qo'achuun keenya barachuun keenya hiikti keenya macaafa qulqulluu keessa gallee yeroo dubbifannu achi keessaa ergaa yeroo fudhachuudhaaf yeroo yaalii goonu hiika sirrii isaa yeroo sagaleen waaqayyoo yookaan macaafni qulqulluun barreessan sun dubbachuu barbaade sana hiikni har'a immoo jireenya keenyatti firoomsine jireenya keenya har'aatiif ergaa fudhachuu akka dandeenyu nu taasisaa jechuudha. Hiikan macaafa qulqulluu maali? Hiikti macaafa qulqulluu maali? Akkaataa barumsa hafuuraa yookaan tiyooloojiin ibsutti malli macaafni qulqulluu ittiin hiikamuu fi qo'atamu gareen qo'atu hermeneutiks jedhamee beekama. Hiikni fi dhufaatii isaas hermeneutiks kan jedhu jecha hermes jedhurraa kan dhufedha. Hermes jechuun ergaa gara namootatti fida jedhamee kan yaadamu waaqa tolfamaa yoo ta'u kan waa uumu haalan dubbii kan saayinsii ogbarruu fi ogummaa jedhamee kan beekamu. Hermeneutiks isa jedhu yeroo walumaa galatti akkaataa barumsa hafuura kiristaanaatti saayinsii karaa sirrii ta'een macaafa qulqulluu hiiku yookaan ittiin hiikamuu jechuudha. Irraan isin deebi'a. Hermeneutiks jechuun akkaataa barumsa hafuuraa kiristaanaatti saayinsii karaa sirrii ta'een macaafni qulqulluu ittiin hiikamuu jechuudha. Haala macaafni qulqulluun ittiin hiikamu baruun maaliif barbaachise yookaan mala hiikamsa macaafa qulqulluu barachuun maaliif barbaachise isa jedhu wantoota ijoo tokko isiniif kaasa. Barreessitoota macaafa qulqulluun fi warreen har'a macaafa qulqulluu dubbifan
warri jalqaba macaafa qulqulluu barreessanii fi namoonni jalqaba macaafni qulqulluun barreeffamee fi nuti warri har'a jirru nuti warri har'a macaafa qulqulluu dubbifannu seenaadhaan teessuma lafaatiin afaaniin aadaadhaan gargar waan taaneef macaafa qulqulluu hiikuun barbaachisaadha. Seenaan kan keenya kan har'aa fi seenaan warreen macaafni qulqulluun kaleessa barreeffame contemporary audience warreen nuti jennu fi warri jalqaba macaafa qulqulluu barreessan haalli isaan keessa turan kan keenya kan har'aa wajjin garagara. Haalli teessumni lafaa kan kaleessaa fi kan har'aa garagara. Afaan kaleessatii fi afaan har'aa garagara. Macaafni qulqulluu afaanota gurguddoo sadiin barreeffame afaan Ibraayist, Aramaayikii fi afaan Giriikiitiin barreeffame. Har'a garuu afaan nuti haasofnu afaan Oromiffaati. Macaafni qulqulluun har'a nurka jiru kaansaa Amaariffaa, Oromiffaa, Ingiliffaa baay'een keenya kan dubbifnu afaanota kanneen sadanidha. Kaleessa garuu afaan kanaanii miti kan barreeffame. Kanaaf afaan har'a nuti dubbannuu fi afaan kaleessa warri ergaa kana fudhatanii fi warri ergaan kun jalqaba barreeffameef dubbatan jidduu garaagarummaatu jira. Aadaa keenya har'aatii fi aadaan namoota kaleessa turan jidduu garaagarummaatu jira. Nuti aadaa Oromoo keessadha kan jiraannu. Aadaan yeroo sanaa aadaa warra Yihuudootaati. Kaan isaanii aadaa Ayizaabotaa keessas kan turan warra Giriikii keessa kan turanidha. Garuu bal'inaan aadaa Yihuudootaa keessatti xiyyeeffateeti. Macaafni qulqulluu kan barreeffame. Kanaaf garaagarummaa guddaatu jidduu jira jechuudha. Namoonni tokko kallattiidhumaan wanta macaafa qulqulluu keessatti barreeffame achumaa fuudhaniiti har'a jireenya namoota irratti appilaayi yeroo gochuu yaadanitti ergaa dogoggoraa yeroo isaan itti dabarsan yeroo itti fudhatan argina jechuudha. Macaafni qulqulluu dubbifneetuma kun akkasiin jira kan jennu otoo hin taane mala ittiin hiikamutu jira. Hin dubbifna saba yeroo sana tureef ergaa maalii akka qabaatu erga hiikneen kaane har'a immoo anaaf isiniif ergaa maalii akka qabaatu hiikna malee kallattiidhumaan fuunee hojiirraan oolchinu jechuudha. Sababni isaa ergaalee barreeffaman keessaa kan yeroo sanatti raawwataman kan yeroo sanatti ta'anii goolabaman jiru kan ta'uutti jiran jiru kan ganaa ta'anis jiru. Kan yeroo sana raawwataman yookaan dubbatamanii yeroo sana raawwataman kan yeroo sana raawwatamanidha jennee kan achumaan dhiifnus miti akka har'a kallattiidhumaan har'a irratti raawwatuttis kallattiidhumaan kan fudhannus miti. Yeroo sanatti hiika qabaataa ture sana hiiknee erga hiiknee kaan immoo har'a irratti jireenya keenyaaf immoo ergaa maalii akka qabu barumsa maalii akka qabu fudhanna. Akkasittidha kan nuti ilaallu. Lammaffaan macaafa qulqulluu yeroo dubbifnu ergaa isaa akka galumsa isaatti hubachuun barbaachisaa waan ta'eef sababni mala macaafa qulqulluu hiikutti nuti fayyadamnuuf ergaa macaafa qulqulluu yeroo dubbifnu ergaa isaa akka galumsa isaatitti hubachuun barbaachisaa waan ta'eef qo'achuun nurra jiraati. Sadaffaan yeroo sanatti waan ture jechuun yeroo barreessitoonni turanitti yeroo warri kitaaba qulqulluu barreessan turanitti barreessan sun yookaan barreessitoonni sun maal jechuu akka barbaadan hubachuun barbaachisaa waan ta'eef. Sababni isaas kutaa barreeffamichaa yeroo jalqabaatti waan hin jenne yeroo ammaa kana jechisiisuu hin dandeenyu waan ta'eef. Ergaan kun yeroo barreeffamu Phaawulos ergaa kana yeroo barreessu maal jechuu barbaadeeti? Wanta yeroo sana Phaawulos jechuu barbaade, wanta yeroo sana Yohaannis jechuu barbaade, wanta Museen jechuu barbaade yoo hin hubanne ergaa sirrii fudhachuu hin dandeenyu. Nuti immoo macaafa qulqulluu kan dubbifnu kan nuti qo'annu ergaa isa sirrii isa yeroo sana dubbatamuu barbaade sana hubannee har'a irratti jireenya keenyatti yoo fudhanneen alatti isa kaleessa dubbatameen alatti ergaa ijoo isa jalqabaatiin alatti ergaa biraa fudhanna yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessatti macaafa qulqulluu kan itti dabalus kan irraa hir'isus kan abaarame haa ta'u jedha. Sagalee waaqayyoo adeemsa hiikuu keessatti itti dabalus irraa hir'isuus hin dandeenye. Garuu karaa gaggeessa hafuura qulqulluutiin ergaa ijoo hubannee ergaa sanarraa immoo waaqayyo gooftaan macaa jireenya keenya har'aatiif waan ta'u ergaa guyyaa har'aa achi keessaa akka nuuf ibsuuf hafuura qulqulluu kadhannee ergaadhuma sana bifa addaatiin waaqayyo nu ibsuu danda'a. Reemaa fi loogos kan jedhamu jira jechuudha. Loogos jechuun sagaleedha. Reemaan jechuun immoo sagalee sana keessa mul'ata jiru.
mul'ata addaa argachuu jechuudha. Bifa kanaan mul'ata addaa macaafa qulqulluu keessaa fudhachuu dandeenya. Adeemsa barsiisuu keenyaa keessatti jechuudha. Haa ta'u malee ergaa jalqabaa miis goone ergaa ijoo isa jalqabaa miis goone har'a waan dubbachuu barbaannu dubbachuu hin dandeenyu. Namoonni tokko tokko macaafa qulqulluu dirqamaan waan ofii isaaniitii dubbachuu barbaadan dirqamaan micciiranii dubbachiisu jechuudha. Nuti wanta macaafni qulqulluu dubbachuu barbaade akka dubbannuuf waamamne malee wanta nuti dubbachuu barbaanne sana macaafni qulqulluu akka nu deeggaree dubbatuufi miti. Yeroo tokko tokko lallaboonni tokko tokko waan ta'e tokko proposing godhu yaada tokko hin qindeeffatu waan dubbachuu barbaadan interestii dhuunfaa isaanii hin qabaatu waan gochuu barbaadan sana gochuudhaan macaafa qulqulluu keessa deemanii sagalee ta'e tokko hin dubbisu sagalee fuudhan sana macaafa qulqulluu kanaa wajjin wal simsisanii ergaa waaqayyoo fakkeessanii dubbatu. Sagalee waaqayyootti qabanii interestii dhuunfaa isaanii kan raawwatan danuutu jiru ergama dhuunfaa isaanii kan raawwatan danuutu jiru dubbii waaqayyoo micciiruudhaan. Aniif isin garuu sagalee waaqayyoo keessa of galchuu qabne malee sagalee waaqayyoo harkifneef innee yaada keenya keessa galchuu nurra hin jiraatu. Inni kun dogoggora. Namoonni baay'een namoota baay'ee dogoggorsiisutti kan jiran akkanattidha. Allegorical preaching jedhama kun. Karaalee seeraan alaatiin akkaataa wanta macaafni qulqulluu hin jenne jechisiisuudhaaf yaalii gochuu. Kun itti nama gaafachiisa. Otoo hin beekin kan goone yoo ta'e barree dammaquu qabna. Ittuma yaadnee karaa dalgaatiin dubbii sagalee waaqayyoo kan micciru yoo ta'e dheekkamsa waaqayyoo jalaa of oolchuudhaaf qalbii jijjiirannee gara waaqayyootti deebi'uu qabna. Barnoota kana yeroo isiniif laannu gamuma kanaan bu'uura gaarii irratti hundooftanii akka jiraatan baay'een keessan waltajjii argattanii kallattiidhaan tajaajiluu dubbii waaqayyoo barsiisuu kan dandeessanidha. Baay'een keessan ganaa gara tajaajilaatti kan hin guddannedha. Haa ta'u malee bu'uura gaarii dursee isiniif kaa'ame kana irratti hundooftanii toora kanaan hin deemtoote bara keessan keessatti waltajjii dhaabbattan kamittuyyuu nama yeellaasine nama hin qaanofne waan dubbattanitti hin qaanofne taatanii argamtu. Dheebuun keenya dharraan keenya tajaajiltoota bilchaatoo dubbii waaqayyoo of keessaa qaban waltajjii kamirrattuyyuu beektota ogeessota warra biyya lafaa fi warra mana waaqayyoo keessa jiran fuuldura yeroo dhaabbatan koonfidensii guutuudhaan dhaabbatanii dubbii sagalee waaqayyoo hiikanii barsiisuu kan danda'an ijoollee qaxalee dhiiraaf dubara oomishuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warreen namatti hirkatan dhimmoota isaan mudatu chaalenjii isaan mudatu keessatti yeroo hundumaa gara raajii yookaan gara abaluutti warra fiigan otoo hin taane waan isaan mudatu keessatti sagalee waaqayyoo maal jira jedhanii macaafa qulqulluu isaanii banatanii dubbifatanii kana jechuun maal jechuudhaanii ergaa sirrii achi keessaa fudhatanii dhimma isaan mudatu hundumaafu. Gaggeessummaa keessatti dhimma isaan mudatuuf barsiisa keessatti dhimma isaan mudatuuf gaaffilee garaagaraa karaa amantiilee garaagaraatti dhufu keessatti deebii sirrii akka kennaniif gahoo akka ta'an gochuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuyi nama hin guddifnu galma gaarii tokko galma ijoo tokko keenye namni hundumtuu gara sanatti guddachuudhaaf yaalii akka godhuudhaaf galanni guddaan waaqayyoo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Kanaaf egaa sababa ergaa isa jalqabaatiin alatti ergaa biraa macaafa qulqulluu keessaa fudhannee dubbachuu hin dandeenyu. Raajiin kamiyyuu dubbii kanaan madaalamaa raajiin kamiyyuu dubbii kana keessaa madda. Afurri waaqayyoonni kaleessa macaafni qulqulluun akka barreeffamu godhe har'as ergaa baay'ee nuu kennuu danda'a. Haa ta'u malee ergaan afurri qulqulluu nuu kennu kamiin isaatu sagalee waaqayyootiin faallaa hin ta'u. Kan wal deeggaruu fi kan wal kutuudha. Jecha tokko keessaa kaleessa jechi barreeffame tokko hiikaa tokko qabaachuu danda'a. Har'a jecha sanarraa hiikaa 3, 4, 5, 6 argachuu dandeenya. Yeroo hiikaa garaagaraa argan yeroo mul'ata garaagaraa macaafa qulqulluu keessaa argannu ergaa jalqabaa miis goonee otoo hin taane ergaa ijoo jalqabaa irratti ijaaraa kan deemnu ergaa ijoo jalqabaa irratti mul'ata addaa fudhataa deemna malee ergaa ijoo jalqabaa gannee isa miis goonee mul'ata addaa kan nuti fudhannu hin jiru. Kana hubachuun nurra jiraata. Inni arfaffaan kaayyoon nuti mala macaafa qulqulluu hiikamsa macaafa qulqulluutti fayyadamuu qabnuuf kutaawwan macaafa qulqulluu yeroo barreeffamanitti hiika kennuu kan danda'aniin alatti hiika haaraa yoo laanne yaanni ijoo isaa waan nuuf hin galleef akkasumas dogoggora hiikaa uumuu waan dandeenyuuf macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu ergaa isa jalqabaa yoo hin daganna ta'e sirriittu hin hubanne yoo ta'e ergaa ijoo hin daganna jechuudha. Ergaan ijoo macaafa qulqulluu keessa jiru nuuf hin galu. Amma namoonni baay'een macaafa qulqulluu hin banatu
hin dubbifatu kaan isaanii maal akka jedhuuf maal jechuu akka barbaade isaaniif waan hin galle cufanii bira darbu ammas hin banuu ittiin dubbatu cufanii bira darbu ammas hin banuu maal jechuu akka barbaade hin galuufi cufanii bira darbu kaan isaanii immoo dubbisaniitu hundumaa waan jechuu barbaadan akka jedhu taasisaniitu akkuma itti fakkaatetti dubbatu kanneen garuu gadi fageenyaan dubbisanii qo'atanii hiikaa sirrii mana waaqayyoo keessatti nama dhaabu hiikanii kan lallaban ta'u jechuudha. Lallaboonni tokko tokko gooftatu naaf ibsa jechuudhaan macaafa qulqulluu akkaataa galumsa isaatiin osoo hin taane haala dogoggoraan waan hubataniif sirreessuu akkasumas immoo dogoggorarraa of ittisuudhaaf kana barachuu kan nuti qabnu. Namoonni baay'ee waaqayyoon naaf ibsa jechuudhaan bifa dogoggoraatiin sagalee waaqayyoo yeroo isaanii kan waan arginu warreen akka kanaa sirreessuudhaaf. Gaafa tokko nama waldaa keessatti lallabu barumsas barsiisu tokkodha. Annan lallaba jedha annan barsiisa jedha yeroo baay'ee macaafa qulqulluu qabatee namoota fuuldura hin dhaabbata. Namni kun hojii dhuunfaa qaba daldalaadha. Wayaa daldala uffata nagada jechuudha. Gabaadhaa gabaatti socho'eeti uffata nagada gaafa tokko gabaa tokko deeme. Gabaan kun gabaa naannoo uummanni musliimaatti baay'atan keessatti argamtudha. Achitti madabii mataa isaanii qabu achitti otoo daldalu tokko dhufee madabiin kun kan kooti asirraa ka'ii ittiin jedheen. Hin ka'u kan kooti lakki ka'e kana jidduutti wallan ulee fudhatee namicha sanarra buuse reebuu jalqabe namoonni isa beekan tajaajilaa ta'uu isaa isa beekan namoonni wajjin daldalan bitaan mirga jiran immoo dhufanii maal taate abboo ati kiristaana miti ati nama waaqayyo miti maaliif uleedhaan fudhattee reebda yeroo ittiin jedhu aboo kootu ittiin agargaare durumaayyuu Israa'elii Filisxeen waliin galanii gaafa Geediyoonii ka'u waaqayyo Geediyooniin gargaaree Filisxeemota rukutaa ture kottu leekee fudhuun agargaare Israa'elii fi Filisxeem yoomuyyuu waliin galanii waaqayyo Filisxeemiif garaan laafu jedhee dubbate namni kun kallattiirumaan abboota firdii boqonnaa 6 dubbiseera. Walitti bu'iinsa Israa'elii fi Filisxeem jidduu ture akkamitti waaqayyo Geediyooniin gargaaree warra Filisxeemiin rukutee Israa'eliin boojuu jalaa akka baase dubbifateera. Rakkoon isaa garuu akkaataa inni itti hiikkate sirrii miti. Ergaa macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessa jiru haalli nuti kakuu haaraa keessatti itti hiikkannu haala bara sana namoonni itti hiikkataa turanii ni miti. Falmiin bara kakuu moofaa ture falmii namoota jidduu lola namoota jidduu turedha. Har'a irratti garuu nuti falmiin nuti goona addunyaa afuuraa keessatti humna afuura ammeenyaatiin malee namaanii miti. Iddoo sanatti ergaa sana dubbisnee haalli nuti har'a fuunee jireenya keenya keessatti ittiin firoomsinu yookaan appilaayi ittiin goonu haala kaleessa ittiin barreeffannu kallattiidhumaan otoo hin taane ergaa yeroo sanaatiif ta'u ergaa hiiknee hiika sirrii ergatti ilaanne immoo addunyaa afuuraa keessatti har'ammoo anaaf isiniif akka ta'utti hiiknee itti fayyadamna malee kallattiidhumaan kaleessa abaluu waan rukuteef har'a nutis abaluu rukuchuu hin dandeenye jennee hiikkachuu hin dandeenye kun hiika dogoggoraati. Namoonni akka kanatti gaa waaqayyotu naa ibsa jechuudhaan karaa dogoggoraatiin macaafa qulqulluu hiikan waan ta'eef sirreessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Eshi kaayyoolee mala macaafa qulqulluu ittiin qo'atamu yookaan hiikamuun barbaachiseef kaayyoo maaliitiif mala macaafa qulqulluutti fayyadamna? Tokkoffaan namni dubbisu tokko kakuu moofaa fi kakuu haaraa dhuunfaa isaatiin dubbifachuu hubachuu akka danda'udha. Yeroo barnoota kana isin barsiisnu kaayyoon keenya macaafa qulqulluu kakuu moofaa isaa ta'e kakuu haaraa ofii keessan hin dubbifattanii ergaa ta'u achi keessaa akka fudhattan gochuudhaaf akka of dandeessan isin taasisuudhaaf. Lammaffaan waaqayyo akkamitti macaafni qulqulluu akka caafamu akka godhee fi maaliif akka caafame akka hubannuuf akkamitti macaafni qulqulluun barreeffame. Kaleessa macaafni qulqulluu bifa kamiin barreeffame akkamitti immoo dhufee har'a nu bira qaqqabe. Isa kana akka barruu fi hubannaa gahaa akka qabaannuuf. Sadaffaan waaqayyo dhala namaatiif ofii isaa karaa adda addaatiin akka mul'ise dhoksaa dubbii isaa sirriitti akka barruu fi akka ilaalluuf. Waaqayyo karaa garaa garaatiin ofii isaa namootatti mul'isaa ture jechuudha. Seenaawwan garaa garaa keessan kallattiiwwan garaa garaa keessan fakkeenyaaf macaafni qulqulluu bakka gurguddaa lamatti qoodama itti fufnee barachuu dandeenya. Kakuu haaraaf kakuu moofaa. Kakuun moofaa bakka gurguddaa afuritti qoodamuu isaanis macaafa seeraa, macaafa seenaa, macaafa walaloo, macaafa raajii. Kan kakuu haaraa yeroo biraatti dhufna jechuudha.
Egaa akkaataan barreeffama macaafa seeratii fi akkaataan barreeffama macaafa seenaa tokko miti. Akkaataan Waaqayyo macaafa seenaa keessatti ofiisaa mul'isee fi akkaataan Waaqayyo macaafa seeraa keessatti ofiisaa mul'ise tokko miti. Macaafni seeraa gara macaafa 5dha. Macaafni seenaa gara macaafa 17ti. Akkaataan macaafa seenaa keessatti Waaqayyo ofiisaa mul'isee fi akkaataan macaafa walaloo keessatti Waaqayyo ofiisaa mul'ise tokko miti. Akkaataan macaafa walaloo keessatti Waaqayyo ofiisaa mul'isee fi akkaataan macaafa raajii keessatti ofiisaa mul'ise tokko miti. Akkaataan barreeffamichaas akkaataan seenichaas tokko miti. Kanaaf akka isaatiitti barree yoo dubbifne ergaa sirrii fudhanna jechuudha. Kun akka ta'uufi jechuudha. Jireenyi keenya akka jijjiiramuuf jireenya haaraa akka qabaannuuf nu gargaara jechuudha. Macaafni qulqulluun kan caafame afaan namootaan waan ta'eef aadaanis keessa jira. Kanaafuu hiikuu qabna jechuudha. Yeroo hiiknu immoo aadaa keenya hiikna osoo hin taane macaafa keenya hiikna. Macaafa qulqulluu hiikna. Sababni isaa macaafni qulqulluu humna aadaa keenya fi barmaata keenya jijjiiruu danda'u qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun barreeffamaan kan qophaa'e bara 1446 dhaloota Kiristoosiin duraa kaasee hanga har'aatti yoo shallagamu naannoo waggaa 3500 aboo isaa agarsiisuudhaan kan dhufedha. Macaafa jireenya namaa jijjiiruudhaas macaafni qulqulluu Ximootoos Shalammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 hanga 17 sila isiniif dubbiseera. Kutaa lammaffaa keessatti kutaa kana bareechinee ibsinee ilaalla jechuudha. Kanaafuu macaafa jireenya namaaf kennu macaafa jiraataa ta'e kana akkamitti dubbisuu qabnaa? Haalli ittiin hiikamuu fi qo'atamuu qabu maal fakkaachuu qabaa? Namoonni akkamitti hiikuu qabu? Rakkooleen sababa hiikatiin dhufaa jiran immoo maal fa'i? Akkamitti hubachuu dandeenya? Akkamitti hiikuu dandeenya? Isa jedhu gadi fageessineedha kan nuti ilaallu jechuudha. Kan jedhanii fi kanneen kana fakkaatan qo'annaa keenya keessattis ilaaluu hin yaallachuun. Hafuurri qulqulluun macaafa ulfina qabeessa kan hiikuudhaaf yookaan ibsuudhaaf gahee guddaa kan fudhatu yoo ta'u, qo'annoo keenya keessatti kanneen saayinsii hiika macaafa qulqulluu yookaan HGLC kanneen jedhamanii fi akkasumas hiika galumsaa fi sarluga seera akkamitti fayyadamuu akka qabnu waliin baranna jechuudha. HGLC jechuun historical, grammatical, literary and context kan nuti jennu jechuudha. Seenduree akkaataa galumsaa fi akkaataa barreeffama isaarratti hundoofnee karaa sirrii ta'eetiin hiiknee itti dhimma ba'uu danda'uu qabna jechuudha. Jaroota jalqaba barreeffamanii fi nuyi jidduu garaagarummaa barootaa, aadaa fi afaanii fageenya jechuun kanneen kana jidduu fageenya guddaatu jira jechuudha. Fageenya kana dhiphisee ergaa wal fakkaataa ta'e akka fudhannu kan nu taasisu mala hiikamsa macaafa qulqulluu yookaan hermeneutics kan jennee nuti waamnudha. Kun macaafa qulqulluu hubachuu fi hiikuu akka dandeenyu kan nu taasisudha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa barnoota keenya barnoonni har'a dubbadhee akka galumsaatti akka seensatti yaada ijoo isiniif kenneera. Barnoota keenya itti aanu keessatti tokko tokkoon gadi fageenyaan kan nuti waan hundumaa ilaalaa deemnudha. Inni yeroo miidhagaa kana nu kenne Waaqayyo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Egaa amma barnoota kana jalqabnee xumurutti obsaan dhaggeeffachuutti duubatti hin deebiinaa. Waaqayyo sababaan ala miti barnoota kana akkasiin barsiisnu laphee keenya keessa kan kaa'e. Yeroo baay'ee namoonni keenya wanta gatiitti baasanii malee wanta namni gatiitti baasii fi tola isaan qaqqabuuf xiyyeeffannoo guddaa hin kennan. Xiyyeeffannoo kan kennan wanta ofii isaaniitiif gatiitti baasanidha. Namni gatiitti baasee wanta tola isaaniif kennutti xiyyeeffannoo guddaa hin kennan. Kun egaa dadhabina namoota keenya gidduu jirudha. Obboloota kan koo. Bifa tolaatiin waan isin qaqqabeef qarshii waan ittiin baafneef akka rakasa yookaan bushaatti ilaaluu hin qabdan. Gatiitti kaffaltanii barnoota kana yoo hordoftan boruuf bu'aa guddaa irraa argattu. Har'a irratti illee bu'aa guddaa irraa argattu. Erga Waaqayyoo mana isaatti isin waamee amantoota taatanii irrumayyuu darbee tajaajiltoota mana Waaqayyoo erga taatanii dhimma dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabatu gaarii gootanii baruun isinirra jiraata jechuudha. Namni tokko seera biyyattii hin beeku jechuun yakka jalaa isan oolchu. Yakka jalaa isan baasu. Sagalee Waaqayyoo amantoota taanee sagalee Waaqayyoo hin beeku jechuun itti gaafatamummaa jalaa nu oolchu.
Waaqayyo immoo akka barruuf carraa nuuf kenneera waan ta'eef carraa kanatti fayyadamnee jajjabaannee dubbii Waaqayyo akka barannu akka hubannu saba keenya dubbii Waaqayyo isa dhugaatiin akka eegnu jaalala Kiristoosii waamicha isiniif godha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Abbaa keenya tolaaf gaarummaa keetiif galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo miidhagaa nuu kennite kanaaf galatoon barnoota kana jalqabne irraa amma xumurutti ati nu wajjin ta'e. Hafuurri kee nu haa gargaaru. Maqaa Yesuusiin. Ameen.